Torbeen kudha torbaffaan Piriim Liigii Ingiliizii fi ala dakaleessaa taphatameeti jiram. Ala dakaleessaa taphoonni 5 yoo taphatamu guyyaa sabtiitis taphoonni 5 taphatamaniiti jiran. Taphoota 5 kan ala dakaleessaa taphatamaniin 3 wal mo'achuudhaan kan xumuran yoo ta'u 2 immoo qixabuudhaan qabxii addaan qoddataniiti jiran. Haaluma kanaan taphoota 5 ala dakaleessaa taphatameen Everton Chelsea wajjin Fulham Southampton wajjin duwwaa fi duwwaa bu'uun qabxii yoo qoddatan Leicester City fi Manchester United morkattoota isaanii Wolves fi Bournemouth goolii wal fakkaataa sadii fi duwwaatti mo'amuu danda'aniiti jiran. Manchester United kan kaleessa dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Bournemouth sadii fi duwwaatti mo'ame kan kaleessa dabalatee taphoota 17 hanga ammaa taphate keessaa 7 mo'amuu isaati. Manchester United sunsuma jijjiiruun ittoo hin meessu mammaaksa joo waan dhugoomsaa jiru fakkaata. Kilabni Ruben Amorim Manchester United tapha torbee 17ffaa hanga ammaatti taphaterraa qabxii 22 wal sassaabachuudhaan sadarkaa 12ffaarratti argamam. Kun seenaa kilabichaa keessatti dorgommii bara haarayaatiin duratti sadarkaa gabatee walakkaa gaditti argamuun isaa kun erga bara 1988-89 booda ta'uu isaati. Bara kana Manchester United irratti goolii 3 galchuun waan salphate fakkaata. Haaluma kanaan Liverpool 3 fi duwwaatti mo'ateeti ture. Tottenham Hotspur 3 fi duwwaatti mo'ateeti ture. Tapha torban kanaatiin Bournemouth ammoo 3 fi duwwaatti mo'achuu danda'eeti jira. Bournemouth yeroo lammaffaadhaaf gara Old Trafford deemuudhaan wal faana Man United galchii wal fakkaataa 3 fi duwwaatti mo'achuu danda'eeti jira. Bournemouth bara kana kilaboota gurguddoo Premier Leagueichaa 4 mo'achuu kilaba danda'eedha. Haaluma kanaan Arsenal 2 fi duwwaatti mo'ateeti ture. Manchester City 2 fi takkatti yoo mo'atu Tottenham Hotspur 1 fi duwwaatti injifachuu danda'eeti jira. Akkasuma torban kana immoo Manchester United 3 fi duwwaatti mo'achuun kilaboota gurguddoof qormaata cimaa ta'eeti jira. Taphni guddaan hawwiidhaan eegamaa ture kan torban kanam Liverpool fi Tottenham Hotspur dirree Tottenham irratti waliin taphatan goolii 9 keessummeessuudhaan olaantummaa Liverpoolin 6 fi 3tti xumurameeti jira. Liverpool goolii walakkaa darsanaatiin morkataa isaa Tottenham Hotspur injifateeti jira. Tapha goolii 9 keessummeesse kana garee Arne Slot Liverpooliif Luis Diaz daqiiqaa 23ffaa fi 85ffaa irratti goolii 2 akkasuma Alexander McAllister daqiiqaa 36ffaa irratti Dominic Szoboszlai ammoo daqiiqaa 45ffaa irratti goolii tokko yoo galchan Mohamed Salah daqiiqaa 54ffaa fi 61ffaa irratti goolii 2 lakkoofsuudhaan 2 ammoo haala mijjeessuun kan nu danda'eeti jira. James Maddison daqiiqaa 41ffaa fi Dejan Kulusevskiin daqiiqaa 72ffaa akkasuma Solanken daqiiqaa 83ffaa irratti Tottenhamiif goolii injifatamuurraa hin baraarin tokko galchaniiti jiran. Tapha ajaa'ibaa diraamaadhaan guutame kanarratti gooliin 9 galuudhaan seenaan haarayni galmootee jirti. Tapha kanarratti boqonnaa dura goolii 4tu galem kun Liverpool qofaanim. Boqonnaa booda kilaboonni lamaan gooliiwwan 5 walitti galchuu danda'aniiti jiran. Mohamed Salah goolii 2 galchuudhaan kubbaa 2 haala mijjeessuu danda'eeti jira. Kun seenaa haaraa ta'uudhaan taphataa sadaffaa tapha tokko irratti gooliiwwan 4 galte keessaa qooda qabu ta'uu danda'eeti jira. Mo Salah taphaan boodatti yaada kannateen weerara irratti gaariidha turre garuu ittisa irratti hojjechuudha qabna. Gooliiwwan 3 nurratti galtee fi waan kana fakkaatu irratti Virgil van Dijk bal'inaan isinitti himuudha danda'a jechuun yaada kannateeti ture. Mohamed Salah gooliiwwan bara kana galche qofam 15 gahateeti jira. Hanga ammaatti seenaa Premier League Ingiliz keessatti goolii 13 galchuudhaanis kubbaawwan gooliif ta'an 10 immoo haala mijjeesse kannuun taphataa jalqabaa taphoota boksiingiin deeyin duratti seenaa kana hojjete ta'uu danda'eeti jira. Liverpool bara kana taphoota torbee 17ffaa hanga ammaatti taphateen goolii 37 galchuudhaan goolii 16 qofa keessummeessuu danda'eeti jira. Mohamed Salah goolii 37 Liverpool galfate keessatti 26 irratti qooda mataa isaati qaba. Mo Salah taphataa cimaa tapha kanaa ta'uudhaanis filatamuu danda'eeti jira. Taphoota 5 guyyaa sabtii taphatamaniin 4 wal mo'achuudhaan xumurameeti jira. Tokko ammoo qixa ba'uudhaan qabxii addaan qoodataniiti jiran. Haaluma kanaan taphoota 5 guyyaa sabtii taphatame keessaa Aston Villaan Manchester City 2 fi takkatti mo'achuu danda'eeti jira. Aston Villaan gooliiwwan lamaan John Duranii fi Morgan Rogers daqiiqaa 16ffaa fi 65ffaa irratti galchaniin yoo mo'atu Phil Foden ammoo goolii mo'amuu jalaa Manchester Cityin baraarin daqiiqaa 93ffaa irratti galche. Aston Villaan mo'achuu isaatiin wal qabate qabxii
diidamii saddeetiin siitii caalem sadarkaa ja'affaarra taa'eeti jira. Siitiin kan tapha darbii torbee 16ffaarratti masaanuu isaa Manchester United 2-1tti mo'amem torban kanaas Aston Villaadhaan goolii wal fakkaataa 2-1tti mo'amuuf dirqameeti jira. Kilabni Pep Guardiola Manchester Cityin taphoota torbee 17ffaa hanga ammaatti taphateen tapha 8 qofa mo'atee 6 mo'amuun qabxii 27 sadarkaa 7ffaarratti gadi bu'eeti jira. Kun erga Pep Guardiolaan gara kilaba Manchester Citytti dhufe reekardii gadi aanaa kilabichi galmeesse ta'uu isaati. Taphoota biraatiin Brentford dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Nottingham Forestiin 2-2tti mo'ameeti jira. Ipswich Town ammoo Newcastlein 4-2tti dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti yoo mo'amu West Ham United fi Brighton ammoo takkaa fi takka bahuudhaan qabxii addaan qoodataniiti jiran. Taphni darbii London Crystal Palace fi Arsenal jidduutti gaggeeffame olaantummaa Arsenaalin 5-1tti xumurameeti jira. Arsenal goolii Gabriel Jesus daqiiqaa 14ffaarratti 2 galche akkasuma Kai Havertz 39ffaarratti Martinelliin daqiiqaa 60ffaarratti fi Declan Rice 84ffaarratti galchaniin yoo mo'atum goolii takkitti Crystal Palace mo'amuu jalaa hin baraarin ammoo taphataa lammii Senegal Ismaila Sartu daqiiqaa 11ffaarratti galchee ture. Arsenal bara dorgommii tokkootiin dirree isaatiin alam taphoota 6irratti galchiiwwan 5 ol lakkoofsuudhaan darbii London mo'achuu dandeetti jira. Taphoota gosa hundaa 10 kan yeroo dhiyoo as taphateen odoo hin mo'amin injifannoon itti fufeeti jira. Gabriel Jesus torbee tokko odoon guutiin Crystal Palace irratti Arsenaliif gooliiwwan 5 lakkoofsuudhaan waggoota 13 booda taphataa Arsenal duraanii Van Persietti aanuudhaan taphataa lammaffaa ta'eeti jira. Taphoota torbee 17ffaa hanga ammaatti taphatameen dursaan Premier League Liverpool tapha tokko haftee odoo qabu sadarkaa lammaffaarratti kan argamu Chelsea irraa qabxii 4 fagaate Arsenal kan sadarkaa sadaffaarratti argamu irraa qabxii 6 fagaate Manchester City irraa fageenya qabxii 12tiin Manchester United irraa fageenya qabxii 17tiin fagaate sadarkaa tokkoffaarra taa'eeti jira.